السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقيدة إسلاما هنگا هماتي بؤورا لعقيدة إسلاما تكو تكون جباب سنيلالو يالير حرمو كان نما في كان تمورا ثمران يوكين فرين نتي عقيدة إسلاما كان الراحة من نمالي عقيدة إسلاما كانت حال ربي بوست حال إرجما ربي نتمنى عليه الصلاة والسلام يو أمني فري مالي إرى أرجن أكبواتي وانتون نتي إرى أرجنو إن تكفى ربي أمنون صفاتي ساتي أمنون دندتي سات أكن نوان هند توات أكن نوان هند بيكوتي أمنون بو أمالي قبرتشاك بوسا جنان أكن ربي إسا جالتو أكن ربي إسا قدسو أكن أججسا قوتو أكن نوان إني أرقر إيسو أكن إني كنان ملكو دنيا في آخرة أرقتو جي إسا كرقارا مالف يروان تقو جتشوكي ربينك ينبيك نهردفا isarratti namni dessa akkuma kana rabbiin abba araarama guddaati abba adabbiin saalle cimaati nabbi ibaadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim gabrota kottina an abba araarama guddaati akkuma kana adabbiin kootis adabbii laalessaadha jedhe waan kana beekuuf namni tokko ajaja rabbii guuta waan rabbiin dhowwedhiisa isa kanaan milkii duniyaa fi akhiraa argata man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min kana beeka jechuudha namni hojii gaarii hojjete dhiiraaf dubartiin haala mu'mina ta'een rabbitti amanee jiruun jiruu bareedaa rabbi isa jiraachisa hojii isaallee wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'malun malaikatti amanuun bu'aan inni qabu tokkoffaa rabbiin jara uume kun rabbiin malaikota kuna uume kun guddaa ta'uu dandeetti olaanaa qabaachuusaa sirriitti hubata lammaffaa immoo rabbii subhaanahu wa ta'aalaa gabroota isaatti akka kana xiyyeeffate isaan tiksu akka jarri galateeffatan isaa godha malaikota kana gosa hundattuu ramadeeti rabbiin osoo ati garaa haadha keetii keessa jirtu akka malaikaan si tiksu godhe erga dhalattee lafa kanarra jiraattees malaikaa si tiksu godhe malaikaa amala kan kee hunda isaa hordofu godhe kanaafuu akka ati rabbiin galateeffattu si godha sadaffaa malaikaan leekkati jaallattu ibaadaa jarri hojjetan kanarratti fakkeenyaaf بيت المعمور كيس غويا غويات ملائكه كما تربات متغلي اجتي صلاه جن ملائكه كو ربي اججي هند حجته جن عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون كنافو ملائكه كنا جالجو قبد غبرت ربي غاري وانت انيف كنا جي ملائكه كن بتاكوتي في مرغ كور جرا نئي غاجرا وانن دبد بريس وانن حجت هردف اوغجچو بيكتو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد جتشو أقبيتو أفان كان كيتو أتا قوتش كان كيتو أتا عرب كان كي سمو كي إجا كي قرر كيتو أتا جتشو أكو مكان بوان كتاب ربي أمنون كبو رحمة ربي سي أولي برتا ربي كجيل فمسي إرغيرا أكو مكان لما إجا إلا فكان الرتي سنجر ديفني رحمة ربي سي أولي جبرتا حكمة ربي كتاب لي كان بوسف مالي أمته هندافو كتابولي إسي برسيتي والقلو قروما سين كيسا جرتو وجين كان ديم حالا كانت ربين بوسود أجي هبتا كان كيسا مو قرآن مو خاتم هذه الكتب مدمدمي أطمورة غولبا كتابولي كان ربين وانسيف كنف ربي كان كي غلطي فتاجة قبتين برا شكر الله تعالى على نعمه تولا ربين سي أولي كان رده ربين غلطي فجوسي برسيس بوان يوكين فرين نوتي رسولوتتي أمنوا را أرغن نتوكو إني كنس رحمة ربي تأوبرون جلقبو مجو نرى إيغما ججول إرغموتسي إرغي ربين أكجر ركار الرسي بوسن جل إن الرا غرق أجلومات تسيوامن شركي را غرق توحيدات تسيوامن سي إرغون كنو بوا قدال إسا كان الردي رحمة ربي مرتبة إن رحمة ربي ججول إسا كان رت ربي غلطي فت إرغموتا كان نجالت إسان كبج وان تأملون إسان فارسيتا واملون فارو ربي إساني فين كنتو مالي في إسان إرغموتا ربيتي قبروتا ربيتي قبروتا ربي وان تأنيف إن قبر منو إرغموتا ربي وان تأنيف ندو قيفمو ittiin bulama waan isaan ajajanni hojjetama wamti isaan organ hidhiifama karaa jarri ittiin dhufaniin rabbi gabbaramaa jechuudha guyyaa akhiraatti amanuun immoo bu'aa hedduu qaba isaan keessaa inni tokko inni ijoon tokko maanni jennaan ajaja rabbii akkati guuttu si godha dhaqee rabbiin biratti kaafame
qullaa kan koo akkan gaafa gara haadha kootiitii baheedhaan rabbiin fuuldura dhaabbachuuf deema jechuu gaafa bartu jechuudha. Adabbii rabbii irraa sodaatta, ajaja rabbii jala bulta. Akkuma kana mu'minoonni mindaa bareedaa argatu. Ni'imaa har'a duniyaa irratti yoo rakkatan illee qananii dhuma hin qabne, qananii ijjiin argine, gurri hin dhageenye, sammuun hin yaannetu achi keessatti isaaniif qophaa'ee jira jechuu gaafa baran gammachuu ni'imaa rabbii kanatti gammaduudhaan hojii gaarii akka isaan hojjetan godhama jechuudha. Osoo akhiraan hin jirre duniyuma kana qofarra jiraatanii akkanaan dabruu ta'e badiin har'a lafa kanarratti hojjetamaa, miidhaan har'a ilma namaa irratti raawwatamaa, har'a adliin dhibamuun, haqni dhibamuun kun yoom mindaan kaffalama ree? Namni tokkichi nama miiliyoonaan kumaatamaan gaafa ajjeesu gaafa kan mindaan kaffalama? Yoo isa ajjeeftes mindaan ta'u. Fakkeenyaaf Hitler lola waraana addunyaa lammaffaatiif sababa ta'e. Waraana addunyaa lammaffaatiif sababa ta'u namoota miiliyoona 50 yookiin 54 waan akkasii ajjeefame jedhama. Hitler yoo ajjeeftes bakka nama miiliyoona 50 bu'u. Yoo mindeeffama namni akka kanaa. Yoo rabbiin jedhe guyyaa qiyaamaa mindaa malu mindeeffama. Har'as fakkeenyaaf namoonni murtaa'oon sababa ta'anii daa'imman Sooriyaa miiliyoonni bakka buqqaanii kumni dhibbi meeqa dhumanii Yaman akkasitti dhume yoo mindaan galfama gaafa guyyaa qiyaamaa sanii jechuudha. Adliin miizanni adlii dhufee jedhu waan hojjetan gaafas argatu jechuudha. Adliin duniyaa kanarratti osoo hin taane gaafa sana guutamee bakka ga'aa jechuudha. Kanatti gaafa amantee jettu har'a miidhamtus rabbiin biraan mindeeffamaa jetta. Ajaja rabbii jala deemtaa jechuudha. Qadaratti amanuun immoo bu'aan inni qabu inni ijoon waan hunda keessattuu rabbi irratti hirkatta. Waan hunda keessattuu sababas kan uume rabbii, wantoota sababaan argamanis kan uume rabbii waan ta'eef qalbiin kan kee tasgabbaa'ee boqattee haara galfattee tiji rabbi irratti hirkatta jechuudha. Namni tokko gaafa wantoonni hunduu ajaja rabbiitiin uumama jechuu bare wanni anjibbullee miidhaan adda addaan irra ga'ellee ajajuma rabbiitiin sila uumame waan hafuu miti jechuu gaafa bare qalbiin isaa haara galfata. Sababan guutu jechuu miti. Sababa guutuun qadaratti amanuu kana keessaa tokko ofumaa isaatiifu. Qadaratti amanuu kana keessaa tokko. Ati eega sababa guuttee waan dandeessu hojjettee waan sirraa barbaadamu guuttee kaate isa dhufe immoo rabbi irratti hirkattaa jechuudha. Walumaa galatti akkuma kana lubbuu kan keettiin boontu. Ati khayrii hojjettes rabbuma sii murteessinaan hojjette. Salaatii, Quraana qara'ii, waa hisbarii, da'waas godhii, sadaqaa saddaqadhu hundi isaatu jechuudha. Kan silaa ittiin sitti dhaaddatu rabbi malee ati ittiin rabbitti dhaaddachuu hin dandeessu. Qul laa tamunnuu alayya islaamakum balillaahu yamunnu alaykum an hadaakum lil iimaan in kuntum saadiqiin. Irratti hin dhaaddatinaa islaamummaa keessaniin. Inumaa yoo waan jettan kana keessatti dhugaa dubbattan taatanii fi kan sin irratti dhaaddachuu qabu rabbii ol ta'e malee isinii miti kan irratti dhaaddachuu qabu jedha. Hojii hojjette irratti boonte of hin dhabsiiftu jechuudha. Of hin cinqitu, hin dhiphattu. Maaliif murtii rabbii keessa jira? Wanti hundinuu murtii rabbiitiin kaa'ame. Kanaafuu dhiphachuu hin barbaachisu haruma galfattee boqonnaadhaan jiraattaa jechuudha. Yeroo istamti hayaati kan wanno jedhu laaltu jiruu kan kanatti bashannani jiraadhu hanga jiraatte. Hanga jiraatte kana ati sichi boran beelaa, boran rakkadhaa, boran dheebodhaa, boran waan uffadhuudha baa jettee teessee yaaddaatu boris harka rabbii jira. Ati wanti sirraa eegamu maanni hojjechuudhuma qofa. لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير. وصوص ربي رتهر كتني جتني أكو مسمبر رزق التسر رزقا جل ربين إسين جنا مكاتة بربادة شو النبات سبب قوت التسين ربين موسي رزق إسينس أكو كانت يو ربي تمن تني جتن هجوم مسين هجتن كيس ربين إسر رزقا وان الدواهين برباد جسوج جودا ربي رتي أمنت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها مصيبان lafa kana irratti uumame lubbuu keessan irratti uumame osoo isiniin argamin dura rabbiin dursee lawhal mahfuuz keessatti katabeera. Sana katabuun immoo rabbi irratti salphaadha. Maaliif kana godhe? Likay laa ta'asaw alaa maa faatakum waan isin darbee jedhe baay'ee isin ittiin gaddinee fi waan argattan kanattis immoo akkas hin gammaddanii hin boonnee fi rabbitu murteesse akkas hin beektanii fi jechuudha. Kana fakkaata walumaa galatti gabaabinaanii samaraan nuti arkaana iimaanaa jahan kanatti amannee akka rabbi buusetti akka ergamaa rabbii nutti manitti alayhi salaatu wasalaam amanuudhaan argannu walumaa galatti kana fakkaata.
هذا هو، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. نما وان دبت الراهس ورد أجفة فيمو وان أجفة نما فيجد مربين وهتاسسو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.